Akkam waltan hordoftoota barii miidiyaa neetwoork nagaa fayyaan jirtu. Egaa har'a dhimma adda bilisummaa Oromoo gamtoome isin biraan gaha. Na hordofaan dhaamsa keenya. Adda bilisummaa Oromoo gamtoome dhaaba qabsaa'ota ganamaa hooggantootaa fi miseensota woboo duraaniitiin hoogganamuudha. Keessattuu warra akeekaa fi kaayoo qabsaa'ota dhugaa kanneen biyya isaaniitiif wareegamanii fi kan lubbuun jiran galmaan gahuudhaaf qabsoo isaanii irratti cichee har'a gahanidha. ABO'n gamtoome hooggana warraaqaa, hooggana dammaqaa, hooggana siyaasaa ammayyaatiin bilchina qabu. Ka eessaa ka'e, eessa jira, eessatti deema, fuuldurri koo hoo maali jedhee hubannaa gaarii qabudha. Kan ummata Oromootiif burjaajii yookaan burjaajii hin uumne waan tahuu qabu akeeka kaayoo dhaaba kanaa sirnaan, seeraan, siyaasaadhaan, bilchinaan hubachiisaa ummata isaa sirnaan akka qabsoo karaa nagahaa akkuma kaleessa qabsoo hidhannoo keessatti guutummaadhaan lolee lolchiisaa ture. Har'as tarsiimoo qabsoo karaa nagahaa caasaa isaa diriirsee biraan gahaa jira. Addi bilisummaa Oromoo gamtoome qabsoo karaa nagahaa erga filatee biyyatti galee as hojiilee gurguddaa hojjechaa akka ture eenyumtoo waan haalu miti. Kunis tooftaa siyaasaa fi sagantaa siyaasaa qabsoo hidhannoo irraa gara qabsoo karaa nagaatti jijjiiruudhaan ummata isaa ummata Oromoo fi qabsaa'ota kalee waliin ta'uudhaan ummanni Oromoo mirga hiree murteeffannaa mataa isaa akka argatuu fi mirga hiree murteeffannaa isaatis injifachuudhaaf wal ijaaree wal tumsee dhaaba kana cinaa dhaabbatee hegeree isaatiif murteessaa ta'uu isaa ibsaa jira. Ummanni Oromootis dhaaba haqaa kan yeroo kamiyyuu dhugaa dubbachuu malee ummata Oromoo kijibee of jala hiriirsee yeroo gabaabaa keessatti waan hin taane ummata biraan gahu akka hin ta'initti isin hubachiisuu barbaanna. Adda bilisummaa Oromoo gamtoomee hoogganoota ciccimoo muuxannoo siyaasaa qabanii fi kanneen dirree falmaa keessattis kaleessa ummata Oromootiif jecha jireenya isaanii dhiisanii qabsoo Oromoo bakka bu'anii ummata Oromootiif aarsaa kafalaa turanidha. Har'as biyya keenya Oromiyaa keessattii fi Itoophiyaa keessatti qabsoo karaa nagahaa diriirsee socho'aa jira. Ummanni Oromoo isa kana hubachuudhaan dhaaba adda bilisummaa Oromoo jaal abbaa nagahaa jaarraatiin hoogganama jala hiriiruudhaan mirga hiree murteeffannaa Oromoo akka galma gahu akka gootaniif yaamicha isinii goona. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa gochaa ture. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hoogganoonni qaqqaaliin, hoogganoonni jajjaboon adda bilisummaa Oromoo bu'uureessan. Adda bilisummaa Oromoo gamtoomee keessatti hoogganoota ciccimoo qabsoo tana galmaan gahan jedhaniin hoogganamaa waan jiruuf ummanni Oromoo dhugaa jiru hubatee kaayoo isaa kan ganama galmaan gahuudhaaf itti qabsoo godhaa ture. Aarsaa gurguddaa diina wajjin gochaa ture galmaan gahuudhaaf adda bilisummaa Oromoo gamtoomee cinaa hiriiruu qaba. Kunis maali? Adda bilisummaa Oromoo gamtoomee ummata Oromootti dhugaa hima. Eessaa ka'e, eessa jira, eessatti deema, fuuldurri keenya maal ta'uu qaba? Ummanni Oromoo hoo akkamitti gabrummaa kiyyoo Habashaa jalaa bahee ummata kana akka inni mirga hiree murteeffannaa biyya isaa irratti bilisummaadhaan, walabummaadhaan, nagahaan tasgabbiin badhaadhinaan jiraatu gochuudhaaf maaltu akka barbaachisu adda bilisummaa Oromoo gamtoomee seeraan, heeraan, sagantaa siyaasaatii lafa kaatee socho'aa jira. Isa kana galmaan gahuuf hooggana warraaqaa, hooggana hubataa, hooggana gara fuulduratti ummata Oromoo tarkaanfachiisuu danda'u kana cinaa dhaabbachuun qabsoo teenyaaf milkii gaarii ta'a jenna. Waa heddummanni Oromoo hubachuudha qaba. Innis maali?
yeroo yerootti gamtaan dhaabbilee siyaasaa Oromoo wanti jedhamu deemaa ture. Garuu addi bilisummaa Oromoo gamtoomee waan dhugaa hin taane waan ummata Oromoo burjaajessu kamiyyuu hin fudhatu, fudhachuufis hin deemu. Ummata Oromootis karaa qabsoo dhugaa tokkummaa ummata Oromootitti amana. Kana keessatti addi bilisummaa Oromoo gamtoomee dhaabbilee siyaasaa Oromoo kamiifuu diinummaa akka hin qabnetti hubatamuu qaba. Akkasumas dhaabni inni guddaadha, dhaabni inni gooftaa jedhee fudhatus hin jiru. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo hundaafuu kabajaa fi ulfina qaba. Egaa sagantaa adda bilisummaa Oromoo gamtoomee kan birootiin walitti deebina. Waan hordoftaniif kabajni yookaan immoo ulfinni isin bira haa jiraatu jedha. Kunis Barii Miidiyaa Neetwork karaa YouTubeetiin hordofuu dandeessu. Waan hordoftaniif galatoomaa.